Assalamu alaikum. I hope guys hundi khaysan akkana gaay fayyaa qabdan. Turtii yeroo waggaa dheeraa booda arra walitti deebinee jirra. Inshallah kana booda viidiyoolee adda addaa qabadheetiin isinii dhufaatii nu hordofan afeerraa qiyya. के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया Arrantana viidiyoolee tokko fuuneeti reaction irratti daliina hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin tura achumaan subscribe like share waan hunda godhaati. Let's go. Video kana murtii guutuutu Meeri gaafii gaafatee mee wal ilaalla gaafii fi deebisaallee. Meeri gaafii lameen takkaan sii qaba. Dhalaan maaliif masaanuu jibbite? Isin maaliif masaanuu jibbite? Ani akka kiyyaatti masaanuu hin jibbu. Garuu yoo shari'aan ta'e natti tola. You can do it! Nice. Wow. Meeri masaanuu jibbitu akkasitti masaanuu jibbitu. Wow. Nama akkanaa barbaannaa. Jaarsa kan kee Okay. sirratti fuudhuu si wayyamoo inni du'ee ati isa awwaaluu si wayya. Inni du'ee isaa awwaalurra na wayya. Kitaabni jarattii nama seete yoo sun dhugaa isaati jechuudha. Jaarsa keessatti fuudhu moo inni du'ee isaa awwaaluu wayya. Ammoo masaanuu hin fadhan jenne. Moo nama masaanuu feetu keessee jaarsa irratti fuudhe akka duufeeti moo. Nangalle bicha dhalaan hanga feetee masaanuun hin fadhaa yoo jette hin amanina. Yoo jaarsa fuusistee guyyaa aruzaa dheettee ni ililchee jettee iyyuun isii waan hin oolle. Fuusistee guyyaa aruzaa dheettee ni ililchee jettee iyyuun isii waan hin oolle. Hayya viidiyoo itti aanutti dabarraa. Dhiira jaartii takkaa ijaaba uffachiisuu dadhabeetu shari'aan afurru eeyyamtee afur fuuna jaa afuufamtee haftaa jee. Warri dhiiraa viidiyoo kana maqaa nutti godha namni hangaatuu tana hijaaba uffachiisu tokko if keessaa baasnee fidu qabna. Dhiira Oromoo dila tana keessaa nama tokko hangaatuu hijaaba uffachiisu hidhamna hin dhabnu ana jiif qabi. Kota akaunti jalatti ana jaayif qaba. Namni isii ni barbaannaa nama san badhaasu qabna. Ayee viidiyoo itti aanu. عيشي متيدي وين ملكي فرحتي مغني دبر Dhugaa dubbachuu viidiyoo kun hedduu takkanatti tolee. Bakka jaalatti dasseetti. Argite maaliif akka ta'eef akkam akka ta'e maaliif akka godhamallee yoo ni wallaalee garuu das jaaggaa akkatti walitti hidhamanii deemanii hedduu takka namatti tola dhugaa dubbachuu hedduu takka. Okay, viidiyoon itti aanu motiivshinaa takkitti baadiyyaatu motiivshinaa nu gorsuu deemti dhaggeeffannamee walumaan. Gaafa ijatan ta'e humni seene bantee ijatan ta'e nama dura hin qabin maaliif kan jettu yoo ta'e guyyaa agartuu ta'e dhabdu hin beektu waan ta'eef bishaan keessa banadhu. Bishaan keessatti jechuun yoo humni na seene nama narraa baasan jiru bishaan keessatti banadhaa. Bishaan narraa baasaa. Jechuun nama malee jiraachuun ni danda'ama. Jechuun nama yaa namni hamaatu jira namarraa if eeguun nama amanuu dhabuu kana waanuma jiraate garuu huba namumaan narraa baasa tana si dideetiin jira. Takkitti baadiyyaa tanan dhaga'an yoo humni na seene adabuu kiyyaallee ta'u nama tokko biratti hin qaba. Fakkeenyaaf akka bishaan hin jirre hin jira akkamiin godhaa huba kiyyee ija walitti qabadhee harka tokko harkatti deema noon tokkoon. Kana sirraan fudhanne waan birootiin qottu. Okay, viidiyoo itti aanu. Viidiyoon kun isin tokko ajaa'ibatti ta'e. Mee isin jechuun booda amma gumaa eenyu gaafanna. Silaawu inaafu halkan tokko san biran dabalu halkan duraa san biran dabalu gumaa eenyu gaafanna mee amma. Maqaa nu balleessuuf wanta hiriyaa isaatii ol deddeebi'u. Lafeen sirra guddoo si cabsitii jaala. Rabbi qabaa du'aayi goonaaf miti.
Okay guys, video keenya har'aa asuma irratti dhaabnaa. Inshallah guyyuu viidiyoolee kana gabaabaa isiniif dabarsinaa. Diraamaalee keenyaa fi waan ittiin nu barattan hedduu qopheessinee isiniif as deemaa jirra. Nurraan fagaatinaa, nu quba qabaadhaa, nu waliin turaa isiniin jennaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaa itti nuuf turaa. के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 बोले चूड़िया बोले कंगना